Video kana gaafa arge wanta hedduutu keessa kiyyatti natti dhufe gammachuunis natti dhufe akka waan gadduufis ta'e even boo'ichaaf nearly boo'uudhaaf gowwaa kana ummata darsa akkana kanaatu sammuu nama keessatti bocama jechaadha warra nu beeynetti inni nu beeku inni nu keessa jirri yared ka Itoophiyaa ህዝብ ጋር ከሚቆም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሚቆም ከሚሮጥ በሬ ላይ ተደግፌ ቢቆም ይሻላል ጀደ አችራ ወልጀላ ፉዳኒ namni kun akkana jedha ይሄ ልጅ እንደዚህ ይላል ምን ትላለህ ጀና ያው ሰው ዘመዱ ላይ ነው የሚደገፈው ያው በሬ ረት ቆቲል ረት እርከዳዋን ጀደ ሰው በዘመዱ ነው የሚደገፈው ኤኑም ጀቹዳ ኦሮሞን ሁንዲ ቆቲሌዳ ሳንጋዳ ነው ጀቹት ጅረኒ ጀቻ ሰበበ ኢኑማ ረቤ ማለያ ቱኩማ ደቡ ነመራ አብሱ Alaya na layuma maltu walaya nuri pajale rara malabisani ala shaykesani manni gashanya manni chinshomeno shokke bageta entanke bausomeno harka fuune kabajamtoota fi hordoftoota chaanala kiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kan kabajaa isin dhaqqabu deebi'ee dhufee jira qophii ajaa'ibaa kan hedduu nama bashannansiisan akkasumas barnoota garagaraa kan keessa argannu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira gara sagantaa keenyaatti dabruudhaan duratti warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan viidiyoolee gaggabaabduu 3-4 takko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira viidiyoon kunniin viidiyoo bashannanaa akkasumas barnoota addaa irraa argattan jedheetiin yaada mee jalqaba gara viidiyoo bashannanaatittiin isin dabarsaa viidiyoo kana daawwanneetii wajji deebina anis yaada kiyya jidduudhaan isiniif laachaati wajjiturra gara viidiyootti Video kana gaafa arge wanta hedduutu keessa kiyyatti natti dhufe gammachuunis natti dhufe akka waan gadduufis ta'e even boo'ichaaf nearly boo'uudhaaf oomata akkanatti nafne maaliifi namni ufii wanta si gammachiisu tokko wanta saba keetiif mul'ata ta'ee akka ati keessatti uf argitu wayii fuuldura keetitti argitu akkatti itti sensitiif taatee wanta san keessatti dabalamtuun beektu gaafa kee ta'e jechaadha gaafa wanta kee ta'e kan ormaa osoo ta'e osoo amma iskittaa yookaan wanta biraa ka saba biraa ta'e amma manguddoon kun akkasii utaalee keessa bu'ee qabirratti jedha laal qabirratti hedduu namatti tola garuu wanni achi keessatti ani natti hin tolle wanni ani jibbu nama keenyarraa wanni natti hin tolle tokko jira viidiyoo tokko itti isinii dabaleeti yaada kiyya waan natti hin tolle waan yeroo hedduu na aarsu tokko isiniif wanta jedha viidiyoo makanaa wal fakkaatu viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon arge viidiyoo sanitti irratti dabaleeti wal irratti wali qabee yaada san wanta keessatti ani ceephessuu barbaaduun isinii hima gara viidiyoottiin isin dabarsa viidiyoo kanas dhaggeeffadha.
Viidiyooleen lameen kunu wallee aadaa Oromoodhaa, aadaa Oromoo naannoo kutaa garagaraati. Inni jalqaba naannoo Shawaa keessatti akkamitti akka itti dhiichisan ragada agarsiisa. Ragada san irratti ammoo manguddichi akkami akka ragade, hamileen isaa, raganni isaa ammoo akkami akka toluudha kan mul'isu jechaadha. Eenyutti dabalame eenyu wajjin ragadaa akka jiruudha. Uffannaan isaa akkaataa manguddichi sun itti uffate achi keessatti ilaalamuudha qaba. Maaliif akka kaase irratti isin hima. Inni lammataa ammoo sirba naannoo Jimmaati. Ijoolleen shanan gibee warri shanan gibee bifa kanaan aadaa isaanii dhiichisanii beeksifatu. Kun naannoo Jimmaa keessatti namni Jimma ta'e almost Oromoo namni ta'e sirba aadaa Jimmaa kana yeroo argu namni onneen isaa lapheen isaa hin dhaanne jiru. Akkasumas Shawaa kanas jechaadha. Walumaa galatti walleen naannoo Oromiyaa hunda aadaa isaaniitiin yeroo isaan wallisan Oromoo ta'e namni onneen isaa ittiin dhagaamne, namni mirqaanni keessa isaatiin dhufne jiru. Wanni asirra kaasuu barbaade maali? Namni kenna yeroo wanta tokko agarsiisu amma wallee lamaan kanarrattuu namoota aadaa kanaaf wallisan namoota dhiichisan kana keessatti inni jalqabaas manguddichi uffannaan isaa akkam akka jiru agartanii jirtanii. Inni lammataas kun inni dargaggeessaa manguddoolee miti uffannaan isaa akka inni jiru argitanii jirtan jechaadha. Wanni kun ammoo sooshaal miidiyaa irra deemu jira. Wanni sooshaal miidiyaa irra deemu kun wanti akkanaa kun yeroo gara miidiyaadhaa dhufu maal agarsiisa wanna jedhutu sammuu kee keessatti dhagahama. Yeroo gara miidiyaatitti babal'ataa deemu maal jedha namni warri diinaa Oromoon nama akkanaati jedha. Isaan nama babbareedaa, nama uffata akka gaariitti tolfatee uffatee deemu hin qabanii. Ummata gowwaa akkanaa kana, ummata darsa akkanaa kanaattu sammuu nama keessatti bocama jechaadha. Warra nu beeknetti inni nu beeku, inni nu keessa jiru already nu beeka. Oromoon nama akkamii akka ta'e. Oromoon ummata babbareedaa, ummata jajjabaa, ummata uffataanis, hundaanuu qabeennaanis, nyaataanis ummata laafaa akka hin taane beekan. Warri nu keessa hin jirre ammoo keessattuu namni nu diqqeessuu barbaadu waa'ee kanaan nu cabsuu barbaada. Akka nuti wallaalaa taane, akka nuti gowwaa taane, akka nuti hiyyeessa miskiina taane wanta godhan. Asirratti maal jechuu barbaadeeti? Inni bifa diraamaatiin miidiyaa irratti beekamuudhaaf godhan fakkeenyaaf Baaliyaakkee akkaataan inni itti hojjetu natti hin tolu. Yeroo hunda nama darsa ta'e, yeroo hunda nama ciccitaa ta'e akkaataan inni itti hojjetu sun natti hin tolu. Ani completely hin jaaladhu waan san. Namni diraamaa yoo dalage diraamaa tokko irratti bifa tokkoon karaktera tokkoon act gochuu danda'a. Diraamaa biraa irratti ammoo jijjiiruu danda'uudha qaba. Namni tokko aadaa Oromoo mul'isadha yookaan wanta tokko godhadha bifuma tokkoon darsa ta'e yeroo dhufe saba san xiqqeessasiisa jechaadha. Nama biraa biratti wanni isaan amma akkas godhaniif beekamuudhaaf nama kennatu nama akkasiisan jala deemee hordofa. So yeroo tokko ammoo bareeddee miidhagdee mul'achuun dirqama jechaadha. Oromoon akkanattis ni jira wanta jedhu miidiyaa irratti mul'isuun hedduu barbaachisaa waan ta'eef. So inni jalqabaa manguddichi yoo diqqaate sila uffata san irraa jijjiiranii mul'isanii yookaan ammoo paartii san osoo keessaa muranii hambisanii wanta jedhutti natti dhagahameeti. Inni lammataa akka dargaggeessaa akka aadaa Jimmaa dhiichisu sun almost sun nama dargaggeessaa akka waa hundalee maal sitti mul'ata? Ummanni Jimmaa darsa akkasiiti. Ummata akkanaa kana, ummata gowwaa akkanaa kana, ummata uffata ofiituu miiccachuu jijjiirachuu hin dandeenye nama jechisiisa. So ana kanatu achi keessa na dhagahame. Fakkeenyaaf amma jidduu kanama wanni miidiyaa irra deemaa jiru akkaataa itti diinni wana kana kanaan nu diqqeessu isin himuu barbaadeeti. Jidduu kana liji yared ka jennuun ka afaan Amaaraa malee afaan Oromoo hin beekne komadiin kuni viidiyoo wayii TikTok irra gadhiisee ture. Maal jedheeti? Ka Itoophiyaa hizbi gaar kan miqoom kan miroot baree gaar tadaggifee maqoom ishaalanyal. Laal Itoophiyaa hizbi yeroo jedhu nullee achi keessatti include godha. Achi keessa wat exclude hin taanumti. Oromoo, Guraagee, Walaayittaa, Kambaataa, Hadiyyaa, Somaalee sabaaf sablammii achi keessa jiraatu hunda of keessatti qaba. Inni amma yeroo sanitti yookaan itti yaadeeti yookaan osoo itti yaadin wannoodha. Komadiin wanta itti uumatti dhufe dubbata. Garuu achi keessaa baasanii maal jedhanii jecha inni jedhe sanitti amma walirraa fuudhanii miidiyaa kana guutuurra deemu jira. Sababa inni jecha san jedheef Oromoon guutuun arrabsamutti jira. Akkamii arrabsame?
ማል ጀደ ልጅ ያሬድ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሚቆም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሚቆም ከሚሮጥ በሬ ላይ ተደግፌ ቢቆም ይሻላል ጀደ አችራ ወልጀላ ፉዳኒ namni kun akkana jedha ይሄ ልጅ እንደዚህ ይላል ምን ትላለህ ጀናን ሲያው ሰው ዘመዱ ላይ ነው የሚደገፈው ያው በሬ ረት ቆቲል ረት እርከዳዋን ጀደ ሰው በዘመዱ ነው የሚደገፈው ኤኑም ጀቹዳ ኦሮሞን ሁንዲ ቆቲሌዳ ሳንጋዳ ነው ጀቹት ጅረኒ ጀቻ ሰበበ ኤኑቲን ሰበበ ኢሳቲ ይሮ ተኮ ዶጎንጎራ namni xiqqaan wayi yoka dogongora namnummaan wallala wayi umuuf sabni guutuun ittiin arrabsam so dogongoroota akkana kanarraa of eeggachuun hedduu barbaachisaadha video bira video ajaa'ibaa tokkoon argee videoon sun hedduu natti tole gaafa ati jabaatte namni si jabeessa yoo ati ammoo yaraa taate namni si akkasuma si xiqqeessa waa'uma kanaan kan wal qabatu mee video tana dhageeffadha inuma diksee malekuulato ashubbe wadaloliga abbisu inuma rabe malaya tukuma dabu namara abbisu alayana layuma maltu walaya nuri pajele alaya so nam halaba da warri dabubi kun manni hadiya kambata walaita fi warri ak halaba kunin ummata kushiti oromo da waliti dhiyenna qaban so inni kuni halaba da jalqabaratti hadiya da waan jedhe natti fakkaate dhiifama yoo hadiya ka jedhu ta'e so inni walli acaalu hundeessa akka ajaa'iba kanatti akka hedduu namatti tolutti wallisee dhagarsiisee jechaadha yoo ati jabaataate namni diinis ormi si jabeessa yoo ati laafaa taate namni akkasuma si xiqqeessa jechaadha alagaana laguma maaltu walaga laafira jele orbortaa ormi namaatu yoo abbaan ofii baatte tamalee roorroodina raa dhufte maaltu namaaloo kanumaan wal qabsiise ammas yeroo inni akka ajaa'ibaatitti geeraru namichi kun akka ajaa'ibaatitti geerara yeroo geerarumu akkuma caalu hundeessaatitti akti godha naannoo isaanii keessatti qophii wayiitu jira qophii san keessatti yeroo inni akka ajaa'ibaa kanatti geeraruun arge geerarsi isaanii uummanni kun mata kuushiidha hadiyaan kun almost geerarsa oromootii walitti dhigaata mee geerarsa isaa kana dhageeffanneetti deebina geerarsa hedduu ajaa'ibaa kan hedduu namatti tolu kan qalbii namaa fuudhuudha loqonni isaaniillee loqoda afaan oromootii walitti dhiyaata so ummanni kun ummata ajaa'ibaati mee geerarsa isaa kana dhageeffanne geerara malaabisaanii ala sha'i keessanii manni gashanyaa manni ciishoomenno shokkee baage ta'een tanqee baawsomenno birate ahitti guunta biratiin tumenno boru sani ba boriniinti goba halabu hasaunne talila boba nesahanich batish shazanunne yoba dadamo wadabadamo zarraf lagana temu zabbinatus laji malallo agano warku tibbi azen yoga dagosya dagano ko beste bankayan kadanin tigano halabu afoki malabu hanke ando kizibya hinde kulallabu وليل آزيو دلو ترنيو كيلانو إجباتي باهو يؤلتي لانو إجنتاتك كبسي وبيلانو عربي ملكويتي بورو آبانو با إسيه إيانوغا أي هبانو با barin tagarano dumke ababano ba
gumma intan kafano halaba serunne dasime chinkeshi gabalu mererunne qeri oro yo hau mabani terunne wala la 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 aguragu jalu alabe oswa jalu balika hardano jalu 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 wadalla aftano jalu alabe oswa jalu balika hardano jalu tole qophii kanatti akka hedduu gammaddan akka bashannantan shakkii tokkollee hin qabu yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal argina wanta nafaana turtaniif hedduu galatooma horaa bulaa deebana bye bye